akkam jirtu viidiyoo biraatii walitti deebinee jirra. Nageenyi keessan badhaadha. Guyyaa har'aa immoo kan isinitti agarsiisu yeroo darbe Google Scholar irraati. Google Scholar irraa akkamitti kitaabota searchii gochuu akka dandeenyu isinitti agarsiisee jira. Amma kitaabota searchii goone yookiin artiikilii kan kana fakkaatan erga searchii goone akkamitti kitaabota kana daawunlood gochuu dandeenya yookiin akkamitti buufachuu dandeenya kan jiru isinitti agarsiisa. Agarumaatti na hordofaa. Akka kanatti Google Scholar keenya bananne Google Scholar irraa waan barbaannu erga argannee booda kun akka kanatti yeroo darbes kana barbaanne yookiin search godhee isinitti agarsiisee jira. Kitaabonni tokko tokko qabatamaatti PDF'dhaan waan kaa'amaniif PDF'dhaan buufachuu dandeessu. Kitaabonni tokko tokko garuu akka kanatti abstraaktii qofa nuu kaa'anii sakaan garuu nuuf hin eeyyamanii jechuudha. Akka kanatti gaafa ta'e maal goona riisarchii sana yookiin kitaaba sana bannaa. Kitaabni kamillee akka kanatti linkii mataasaa qaba. HTTPS jedhee kan jalqabu kana jechuudha. Guutummaatti isa barbaanneetu DOE jedhee qofaas kan kaa'u jira. HTTPS'n dhaabbataadha yookiin koomaniidha waan ta'eef websaayitii kamiifiyyuu asirraa jalqabnee haga asitti yookiin haga dhumaattis gochuu dandeenya. Homaa wanti jijjiiru hin jiru. Kanaafuu amma asitti fudhadhaan haga DOE kan jettu kanatti jedha. Kana booda linkii fuula haaraa bananne wantoota nama barreessu kana asirratti ilaala. SCI yookiin majoreetii HUB.WF sirriitti irra deebaa ilaalaati. Okay jenna. Erga okay jennee akka kanatti linkii peejii kana fakkaatu nu dhufa. Simbirroo qulfii baattee dhaabattu waan fakkaattu fi bakka itti search goonu yookiin bakka itti barbaannu nu dhufa. Bakka duwwaa itti barbaannu kana achi kaarsariin keenya erga jedhattee paste goona. Isa kam jechuudha? Isa linkii kan riisarchii daawunlood gochuu barbaanne irraa fudhanne sana linkii isaa erga fudhannee booda insert jenna jechuudha. Insert jennee erga xiqqoo eegnee booda kitaabni duraan nu didee ture amma guutummaatti bifa PDF'tiin yoo akka kanatti haga dhumaatti haga konkuluujiinii riiferaansii isaa dabalatee amma guutummaa isaatti nu dhufeera jechuudha. Kanaa booda as kanaan daawunlood gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana fakkaatan argachuu barbaaddan linkii waan irratti akka isin hojjedhu barbaaddan koomentii jedhaa naa kaa'a. Hiriyoota keessan akka qabuuf sheer godhaa, laayik, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa nagaan tura.